Waleekoo jabduu koo waaqayyo gooftaan nagaadha si haa galchu. Hiriyaa garramee hiriyaa gorsituu jabduu nama shamarree jabduu dhugaa waanan jedhee si himuu qabu waleekoo waaqayyoon kan nagaa si baase nagaan maatii keetitti firoottan keetitti hiriyoottan keetitti biyya keetitti nagaa si haa galchu. Harmee keetitti abbaa keetitti abbaa manaa keetti waaqayyoon nagaadha si haa galchu siin jedha koodeetiyya. Dhugaa dubbachuuf ani waanan jedhu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf waleen baay'ee nama garrameedha. Waleen baay'ee nama jajjabeessitu nama gorsituudha. Akkasumas shamarran biyya Arabaa gorsuudhaan kan beekamtuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isin jecha. Egaa warroonni immoo mana kanaaf haarawaa taatan sabskiraaybii gochuu maamila keenya ta'e. Egaa akkuma ka'umsa isinitti himetti obboleetti garramee teenyatu gara biyyaa galaa jira jechuudha. Walee yookiin immoo beekus dandeechuu yookiin ijoolleen hin beeknellee hiriyaadha jechuudha. Hiriyaa baay'ee garrameedha. Waleen gorsituudha. Akkasuma walee tuubii jedha chaanaal isheellee hordoftoota koo hundi keessaniyyuu dhaxxanii sabskiraaybii gochuu dan obboleetti keenya kana jajjabeessaa isin jedha. Taansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf waleen baay'ee nama jajjabeessiti. Nama gorsitiilleedha. Gorsaan beekamti. Nama jajjabeessiti. Ani maal akka ishii jedhee himullee na dhiba. Maaliif nama miidiyaa kanarraa bira dhaqeechaa ishii takkaadha. Akkasuma yeroo gaddaas gammachuus walumaan ejjetti sirraa hin dhiyeessitu jechuudha. Hiriyaa baay'ee gaariidha. Shamarree baay'ee cimtuudha. Baay'ee gaarii baay'ee tattaafatti jireenya ishii keessatti baay'ee tattaafatti guddachuuf tattaafatti akkasuma namaallee guddina hawwiti ofiishillee guddina hawwiti jechuudha. Nama baay'ee garramee taate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni ijoolleen hordoftoonni yaa'u gimmaashis beekuu baata gimmaashni hin beektu. Mucayyoon kun baay'ee nama garrameedha dhugaa akkuma miidiyaa irratti agartan kanaadha. Amallee ishii yoo keessanillee taasooftanii akkasumatti isin nama gorsiti jechuudha. Nama jajjabeessiti jechuudha. Kanaaf har'aa guyyaa har'aa kana gara biyyaatti imalaa jirti. Kanaaf hordoftoota kee hundi keessaniyyuu waaqayyo nagaadhaan maatii keetitti firoottan keetitti biyya keetitti si haa galchu naa jedhaanii hordoftoota kiyyaa hiriyaa baay'ee garrameedha. Nama sissinnoofne nama namatti hin hinaafne nama baqa hin jiraame namni tokko har'a barattee miidiyaa irranii haroo baratte boruseef wal sibraa fiiga jechuudha. Garuu hagan karuma miidiyaa yuutuubii kanaa wal baranne haga wal baranne guyyaa takka natti sissinnoofteen beektu ani sitti sissinnaa hin beeku. Yeroo argannetti waluma gorsina yeroo argannetti waluma jabeessina biyya ormaa keessas jiraanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf har'a immoo baay'ee garaa na badeera. Maaliif sababa ishee akka kunoo nama wajji hojjechaa jiru jechuun biyyuma tokko keessa jira. Ishee soodisa sooduma jira garuu baqa akka waan kun mana tokko hojjennee isheen biraa deemaa jirtu anaafuu akkasitti fakkaati baay'ee tokko garaa na badee jechuudha. Baqa si galee እና kanaaf obboleetti keenya kana yaa ijoolleen jajjabeessaa illeedha. Akkasuma chaanaala ishee walee tuubii kan jedhudha yookiin meeshiin isin godha koomentii alatti jajjabeessuu hin dagatinaayi. Baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama garrameedha. Waan baay'ee irraa barattu beekumsa baay'ee irraa barattu namni waan hin daballeeyyuu hin laala garuu waan beekumsa waan barumsa qabu yoo waliif qoodne immoo dirqama keenya kuni jechuudha. እና kanaaf obboleetti keenya nu jajjabeessaa akkasumallee waaqayyo nagaadhaan biyya keetti si haa galchu naa jedhaanii isiniin jechuu jaaladha. Walee koo waaqayyo si haa galchu garrameetu baqa nama gaddee hojii si magadditi nama gammadee hojii si magaddii ima gammaddii si gorsiti waan baay'ee si afoo qabdi baqa yoo ati gadditeellee gadda baqa agar jedhee himuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amala akkanaayyuu hin qabdi jedhee yaadee hin beeku garuu nama amala qabeettidha. Nama jajjabeessituudha isheen jechuudha. Ana dhugaa odoo baqa namni hunduyyuu akkanatti osoo nama jajjabeessee hedduu takka bareedadha. Maaliif namni gaafa miidiyaa irraan barattu har'a baratte boru hin jiru jechuudha. Garuu nama baay'een baradhee argelleedha. Nama baay'ee wajjin haasa'ee argelleedha. Garuu keessaa kan namuma tokkotu jira namni gaarii garrameenis akkuma walee kanatti kan garramee ta'e isin jira jechuudha isin galee. Kanaaf waaqayyo hiriyaa garramee hiriyaa gorsituu hiriyaa beektuu hiriyaa jajjabee waaqayyo isin taa qabu isin jira.
kana walee kooyi jajjabeetoo beektuutoo atuu beektuudha atuu nama gorsituudha baay'ee nama gorsiti baay'ee nama jabeessiti gorsa ijoollee shamarran biyya alabaa jirru nuuf kenniti dhugaa dubbachuu fi yaa akkuma argaa jirtan kamaala isinitti maree walee jechuun baay'ee nama garrameedha dhugaa dubbachuuf hedduu nama garrameedha hedduu nama gaariidha akkuma amallashee akkuma viidiyoo yeroo waraabduu kana keessanis warroonni haasoftanii beektan jiraachuu danda'a. Kanaaf obboleettii keenya garramee tanaa nagaadha nu galii nagaadhaan abbaa manaa keetti haadha manaa keetti jedhaanii dhugaa dubbachuudhaaf waliin galla jenneeti kan karoora qabannee turre garuu maal godhure hundumtuu fiqaada waaqayyoo malee ta'u waan ta'eef yeroo tokko tikkeettii murannee nulachuu Saawudii jirra. Yeroo garuu wal arguu hin dandeenyu maaliif hunduu biyya xiqqoo ifa fagaanna waan ta'eef wal arguu hin dandeenyu namni magaalaa tokko keessatti wal arguu hin danda'u beektan jireenya biyya ormaa walee immoo walee ilaala wajjiniin galla jenneetti kan mari'annee turre tikkeettii yeroo tokko muranna jennee maatii keenyattis maatii ishee bira teechus ani bira taa'us itti himna jennee dhugaa dubbachuuf ani himeen jiralleedha yaa isheetu yaa akka carraa ta'ee akkuma viidiyoo ishii dhageessanii qaamni ishii jalaa dhumatee yaa waan jiruuf waggaa tokko taa'e jedhanii hin barbaadu jettee yaa akka carraa kaate malee dhugaa dubbachuuf wajjin galla jenneeti kan karoorfannee maatiitti himnee yeroo tokkotti nu muran jennee akkasitti qabnee turre akkasitti waleedha wal ganne malee silaan nama waliin galu jechuudha akkasuma nama biyya tokkooti illeedha nama aanaa tokkooti jechuudha. Kanaaf waaqayyo jedhamu guyyaa tokko waaqayyo jagaarii wal agarsiisu yeroo tokko wal bira geenye viidiyoo isin waraabuun keenya hin oolu. Kanaaf obboleettii keenya kanammoo nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaade tananii walumaa galatti uumamati waleetoo guyyaa waaqayyo jedhee wal agarra. Shirkaa garaanis nama du'anis guyyuma muraasa wayiiti bakka ji'uma muraasa wayiiti jechuudha waanuma xiqqoodha gabaabduudha waaqayyo immoo nagaa wal agarsiisu isin jedha garramee ta'e guyyaan kunis immoo nama carra qabeessatu guyyaa akkanaa kanneen argata jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani baay'ee tokkoon gammade osoo anallee akkas carra akkanaa kana argatan yoo galan bareedaadha ijoollee biyya ormaa jireenyi biyya ormaa ganna malakkistu waan ta'eef inni akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa walee daf adaraa keessa obboleettii keenya kan jajjabeessati akkasuma immoo naafillee eebbisaa isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraa wajjin baay'ee